jaarsa keessan faana yoo wallaltanii yoo walitti buutanii ijoollee keessanitti dhiistanii hin deemina akkasuma yaa kana fuudhaati deema yeroo sanannu simbira hinafu amma seenaa wayii isinitti himachuudha dhugumatti dhiirri ijoollee isaaf jedhee aarsaa inni kaffatu yoommoo dubartiin sun ijoollee itti kennite immoo dubartii sana akka inni baqa yoo deemtes yoo teesses dhimma ishee qabu yoo walitti bu'insi dhufee jechuudha garuu ijoollee isaatiif jedhee hammam akka inni aarsaa kaffaluu hidhiitii wayii isinitti himaa jechuudha kanaafuu maaliree jaarsi keessan faana bakka walitti sinin buusii waan nagaadhuma sinaa jiraachisu malee waan akkasii dhufnaan bakka namatti mee sin dhufu waa dhufnaan masaanuun dhufnaan dubbii masaanuu kun garuu akkam jabaata amma waan sinitti mu lubbuu namaa abbaa viidiyoo kana gadhuma dhaggeeffadha dubbii masaanuu jechuudha amma haadha manaa fi abbaa manaan turanii yeroo dheeraa wayii jiraatanii mucaan hin deenye isheen kun mucaan hin deenye namni kun garuu mucaa waan barbaaduu fi iddoo biraatti deemee dhashe iddoo biraatti dhalchee jechuudha ijoollee lama dhalche durba lama booda haati kuni badaa akkana humaa hin qabdu yaa dhoskaadhaan irraa dhadhashes inni dhoskaadhaan isa booda ijoollee kana naa kenniti aqideemii fi hojjetadhu jedheen Birisiin kenna ofii hojjetadhu ijoolleen garuu kan goote annan guddifadha akkan haadha manaa qabu beekti akkan qabeenya illee qabu beekti haati manaas akkan deenyes beekti kanaafuu ijoolleen kun yoo achi dhaqanu seeraan hin guddatu jettee ijoollee kanatti kennitee hin deemte Sudaan turte Sudaan gara waggaa 10 turte jechuudha booda biyya Sudaan keessa waggaa 10 booda turte dhufte ijoolleen kun gurguddatanii isheen hangafaan daam sirriitti waggaa 12 taatetti isheen durbaa jechuudha isheen kachiisinii jettee sinii dhuftee nagaa sin gaafadheera garuu nagaa waaqayyoon hunduma keessanii baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqa haa ta'u har'a fayyeetiin jira jechuudha akka keleessaa miti har'a fayyaa kooti anyways kanaafuu qimqimna godhaaira jechuudha na dubbiin masaanuu kun immoo baay'ee waan jabaattuu fi yaa waa'ee masaanuu miti reqa research hojjechaa jiru baqa ji'a meeqanutti fudhate matsaafni isaa hin eebbifamu yoo eebbifama garuu dubbiin kun matsaafa baasne nu hunduu matsaafa tokko hojjechiifannee waa'ee masaanuu waan masaanuu nu gootee jireenya keenya akkatti masaanuu waa'ee masaanuutu haasofnu jechuudha ammas waa'ee masaanuu kana sinni fide walitti qabsiisee gaafa yaadumoo seenaa kana gaafa dhaga'u dhugaadha bar wanti kun gaafa dhaga'u dhugumatti dhiirri ijoollee isaaf aarsaa baay'ee kaffala dhiirri jechuun dhiira % 70 ol jechuudha dhiironni ijoollee baay'ee jaallatu haati manaa isaanii hin deenye yoo ta'e hin kufaati irratti dhaqanii ijoollee faadhashu bakka isaa ijoollee bakka akka ajaa'iba warra dhiiraa jechuudha dhiirota tokko laalina warra dhiisee badu laalina isaan lakkoofsa keenya jiran dhiira warra gaggaarii % 70 ol gaariidha ijoollee ni barbaadu na dubartittiin kuni biyya Sudaan keessa waggaa 10 turtee dhuftee ijoollee ishii kana dhuftee Social of Indore isaanii garuu akka isheen dhuftee iddoo sanas bartuu hin barbaanne namichi jechuun haati manaa kunis akka inni haadha manaa ofishaalii fuudhus hin barbaaddu garuu ijoolleen kun yeroo dhufaniyyuu kan nama biraa akka ta'an hin beekan ijoolleen kun haata biddeenaa isaanii haadhuma isaanii se'u haati biddeenaa isaanii kun haadhuma isaanii se'anii guddatan hin beekan iddoo naannoo jiranillee bakka jijjiirrataniiru jarri kun akka namni naannoollee ijoollee isaa fidamu naamin akka hin jedhamne baay'ee fagaataniiru jechuudha ijoolleen kun kanuma isaanii taatee booda haati ijoollee kana yoo dhuftu barbaachitee hin argatte abbaa ijoollee ishiis wal quunnamte ijoollee koo arguun barbaadettee yaa ijoollee ishirraa dhorkuu waan hin dandeenyeef ijoolleen ishii dhaqanii dubbisuu jalqabanii wal baranii eenyudha jedhanii gaafachuu jalqabanii soo akka haadha taate itti himte maal hundumaa itti himte amanuu dadhaban yaa maaliif amanuu dadhabu haati kuni bargit haati hin deenye taana dhugumatti haadha ormummaa ishee hinuma beekama iddoo ta'etti hinuma beekama ijoolleen kun garuu booda sir akka isheen haadha isaanii hin taane hin barani waan ta'e akkaataa isheen horii isaa ishee akkaataa sana isaan qabattu baqa waan ta'een isheen hangafaa keessattuu kun haadhuma keenyadha moo jettee shakkii keessa jirti durumayyuu isheen kun immoo qaxxilatti ittee dhuftee anaadha keessanidha jettee
abbaanis dhuguma isheetu haadha keessanii garuu ani ishee harkaa fuudhee isin guddise isheen kun isin guddistee dheettimu baqa yeroo wal argu haadha isaanii faan baqa haati suni miirri haadhumaa hin deesse mitiira jira miira haadhumaa sana hin agarsiisti bira oolanii galuu qofa osoo hin taane bira buluu jalqabanii isheen kun immoo qawuxii taatee yeroo sana hin maraattee lollii hin babbade baqa baay'ee tokko intinii taate booda lolli isaanii jabaate ijoolleen kun maadhanii haadha keenya bira dhaqnee jiraachuu barbaadna baqa asin barbaadnu jedhan abbaa isaaniitiinis akkas jedhan abbaan isaanii furmaanni maalirra ijoolleen kun haadha keenya faana malee hin jiraannu isheen kun ammaan ijoollee koo jiraachisuu na danda'a hojjetadhee dhufeera ijoolleen kunis hin barbaannu jedhan booda ijoolleen kun danii haadha isaanii bira galanii haati isaanii isaan faana jiraachuu eegalte namni kun immoo maal godhare niitii haati manaa ishee manaa immoo balaadhaa walollii gara dhabee ijoolleen kun guyyaa tokko dhufanii haati biddeena isaanii kun waamte baay'ee tokko isaan lolte jechuudha balaa buuste namichi lola sana bira yuutuun gahiin immoo hiikuu gaafateera ishee hiikuudhaaf namichi ishee hiikuudhaaf waraqataan gaafateera jechuudha isheen hiikadhe isheen immoo akkamii ani ijoollee guddisee kee amma kanarra gahamee baqa isheen sun dhufnaanii hiikumsa akkamitti gaafatame balaan bu'e baqa buxi addaa ta'e maalis haa ta'u maali inni garuu gaafateera hiikuu gaafateera waan ta'eef manni murtii hin hiika na hiikaa jennaan dubartiinis hiikamuu barbaada jennaan dhiirris jennaan dirqamni hin jiru jechuudha hiikumsi hin kennama. Booda guyyaa sana ijoolleen sun dhufanii namichi kun illee haadha ijoollee sana faana walitti deebi'aniiru jaalalan ijoolleetu haadha isaanii barbaade ka ijoolleetu haadha isaanii faana jiraanna malee isheen barbaannu waan jedhaniif namichi kun illee suuta haadha manaa ishee ijoollee isaa deesse kana haadha ijoollee sanatti deebi'eera. Jaalalaan jiraachuu eegalanii ruddoo isheen mana baate mana jiraachuu eegaltetti isheen kun kanas dhageessetti ijoolleenis irraa hin deemnaa achi tutturanii dhufuu isaanis dhageessetti guyyaa tokko ijoollee kana waamte baqa jechuun akkamitti na dhiistanii deemtu amma kanaan asin guddise waan akkasiitiin jalqabde yaa isheen waan jechuun kanaan jalqabdu iyyuu malee waan karoorfatte qabdi waan gochuudhaaf malte isa dhumaa murteeffatteetti jechuudha dubartiin kun. Maal gooti ishee angafaa kana faana oduu dubbatanii isheen xiqqoonis faana jirti tu haasa'anii tu wal falmanii akkamitti akkasitti jedhanii jaartii isheen kun isheen haadha biddeena isaanii albee keessan fidadhuuti ishee angafaa kana xaqaxaqiqa hin kuftee iddoo isheen kufteetti bakka baay'ee wawwaraantee baqa mucaan achi kaatee isheen biraa sun hiitee namni ollaan dhufee yoo hospitaalaan gaamu ishee lubbuun ishiin darbee mucayyoo ishee hangafaa jechuudha lubbuun ishiin darbee isheen kun gaafa beekamaadha mitiirra hidhamuu ishii mana hidhaa seente isaan sun immoo mucaa ishee akka xiqqoo sana ishee quxisuu qabatanii haadha manaasaa jechuun haadha ijoollee sana ishee sana faana jireenya isaanii itti fufan naani maalan hubadhe seetanii dhiironni ijoollee isaanii irraa baqa adda ba'uu hin barbaadu. Baminin ta'amma ijoolleen tokko kan isaatti taanaan dhiirri ijoollee isaatiif jedhee aarsaa fedhe kaffalaa jechuudha. Dubbiin masaanuu baay'ee jabaataadha. Erebesmaa dubbiin masaanuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma aarsaa nama goosisuutti deema laala. Haati biddeenaa kun amma mucaa kana akkana gochuun ishee baqa masaanummaa makana miti jaarsas isheen sun uftee irraa fudhattee ijoolleen illee guddistee kaatee irraa deemanii na baay'ee tokko rakkisaadha. Kanaafiyyuu ijoolleen baay'ee akkuma jedhamuttu ijoolleen haadha manaaf abbaa manaa walitti jedhamamtiire. Fakkeenyaaf ani ijoollee kootiif jedheen taa'a innis ijoollee kootiif jedheen jedha. Kana gidduutti garuu isaa walitti hidhamanii ijoollee sana jedhanii wal faana jiran. Ijoollee jaarsa keessatti ijoollee gattanii hin deemina.